namichaatu sangaa isaa qalee afeerraa ajaa'ibaa erga qopheessee booda ilma isaatiin deemee namoota nu jaalatan hunda yaamee akka waliin nyaannu jeen ilmi isaa magaalaa keessa deemee akkas jechuu yaamichee eegale manni keenya gubachaa jira dafaa kottaa nurraa dhaamsa balaa ibiddaa kanarraa nu baraaraa jee abbaan kiyyeessin eegaa jira jee yaamicha itti fufu namoonni hedduun isa dhagaanii itti aaraa biraa deeman gariin maaliif sa'a kanatti hojii teenyarraa nu jee qajaanii mucaa kanatti mufatan namoonni muraasni qoftiin dhufanii mana namicha kanaa seenan waliin nyaachuu eegalan jiddumaan abbaan mucaa isaatiif gaafii dhiyeesse namoonni dhufan kunniin namoota nan beekuu miti ati namoota nu jaalatan dhiiftee maaliif namoota kana yaamte osoo warra nu jaalatan yaamte silaa nyaanni kun akkasitti lafatti nafu ture jee mucaa isaatti lole ani yeroo yaamu manni keenya ibiddaan gubataa jira kottaa nurraa dhaamsaa jee abbaan kiyyeessinitti dhaammatee yeroon ja'uun isaan ati nu jaalatan jettee eeydu sun hundi hin nadheessan saniifuu kan nu jaalatan jara kana malee warra ati nu jaalatan jettee eeydu sanii miti jee yeroo kana abbaan mucaa sirrifatee jara san dhiifama gaafate obboleessoo ansi waliin jiru kasitti jiru gaafa haalli ati keessa jirtu jijjiirame addaan baafatte yeroo hundaa'u kan nama jaalatu baay'inaan qaba tarii kasi jaalataa fakkaatu heddummachuu mala garuu firaa fi diina isa dhugaatii fi fakkeessituu gaafa rakkatan addaan baafata